how akkam yookaan akkamitti. Nagaa akkam jirtan baga gara chaanaalii Nagaa Tiyuubii yookaan Nagaat Akaadaamii deebitanii nagaadhaan dhuftanii har'a immoo maalidha kan barattanii how kan jedhuun wantoota wal qabatanidha jechuudha. How viidiyoo baay'ee dheertuu miti baay'ee gabaabduudha. Kanaafiyyuu irraa fayyadamaa jechuudha. Warroonni haaraa taatanii chaanaalii kana keessa akkuma beekame subscribe godhaa. Warroonni as turtan immoo viidiyoo keessa seenatoo viidiyoo 400 ol ni jiranii seenaa ilaalaa jechuudha. Telegiraamaanis na dubbisuu dandeessan kophaa keessan adda keessan shaakalliidhaan barachuu barbaaddan jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti afaan Ingiliffaa keessan fooyyessuu barbaaddan. Amma maalidha jechuudha kan laallu har'a how kan jedhu kana ilaallaa jechuudha. Isaan wal qabateetu how jechuun amma baay'inaan akkamitti yookaan akkam jechuudha. Garuu wantoota garaagaraa waliin combine ta'ee hiika garaagaraattis nu kennuu danda'a. Amma fakkeenya yeroo baay'ee kan baratamaa ta'e namni maal waliin jedhaa how are you doing akkam jirta. How are you doing akkam jirta. How are you doing akkam jirta kan jedhu jechuudha. Inni biraa immoo how did you know his name jedha. How did you know his name? Maqaa isaa akkamitti beekta? How akkamitti? Did you know jechuun beekta. Duraan jechuudha wanta darbeedha waan ta'eef did you know jedha. His name maqaa isaa. His name yoo jennu maqaa isaa. He name hin jedhamu amma laalaama. He name osoo hin taane his kan isaa qabeenya kan agarsiisu pronouniin amma asirra maalidha? His kan jedhu kan his name. How did you know his name? Maqaa isaa akkamitti beekta? How akkamitti? Did you know beekta? His name maqaa isaa jechuudha. Yeroo takka irra siniin deebi'aa na waliin jedhame how did you know his name? How did you know his name? Eeyyan bareeda. Maqaa isaa akkamitti beekta kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. Kan itti aanu immoo I opened the door and went in. Maal jedha? I opened the door and went in jedha. Balbalicha baneen seenee. Balbalicha baneen seenee jedha. Maal jechuudha? I opened jechuun banee jechuudha. The door jechuun balbalaa miti yookaan karra jechuudha. And went in. Amma asirratti dhiifamaa maal isinitti fakkaate? Deebii gaafii tokkooti. Deebii how jedhameetoo kan gaafatame tokkooti. Isa ni ilaalla amma. Kamiidha isinitti fakkaate? Ilaala. How did you get in jedha. Akkamitti seente? Akkamitti seente kan jedhuuti. Akkamitti how did you get in? Akkamitti seente? How did you get in? Akkamitti seente kan jedhu maal jedhamee deebisamee ture sana booda deebiin isaa akkamitti deebisnee how did you get in akkamitti seente jennaan I opened the door and went in jedhe. Akkaataa isaa itti akkamitti jedhamna akkaataa isaa itti himee jechuudha. I opened the door and went in jedhe. Balbalicha baneen seenee. Balbalicha baneen seenee jedhee jechuudha. How jedhamnaan. How did you get in jedhamnaan akkanatti jedheetoo deebisee jechuudha. Okay. Inni biraa immoo how do you write? Akkamitti barreessita? How do you write? Akkamitti barreessita? How do you write? Akkamitti barreessita kan jedhu agarsiisaa jechuudha. How dhalaala ammas irratti wanta garagaraatiin how kan jettu sana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, inni biraa immoo how did you get him? How did you get him? Isa akkamitti argatte? Isa akkamitti argatte? How did you get him? Isa akkamitti argatte kan jedhudha jechuudha. Akkamitti how did you get him? Argachuu jechuun get jechuudha. Kanaafiyyuu how did you get him? Isa akkamitti argatte kan jedhudha. Meessuu ta'edhaatu dubbisaasin how did you get him? Isa akkamitti argatte? Inni biraa immoo how did you arrive there? How did you arrive there? Achi akkamitti geesse? Achi akkamitti geesse? How did you arrive there? How did you arrive there? Achi akkamitti geesse? Arrive jechuun ga'uudha miti ga'uu jechuudha. Arrive jechuun ga'uu jechuudha. How did you yoo jedhe immoo akkamitti jedha. Arrive there. Achi jechuun immoo there jechuudha. Kanaafiyyuu arrive there yoo jenne arrive there jechuun achi ga'uudha. Kanaafiyyuu akkamitti achi geesse jechuu barbaadde how did you akkaataa isaa gaafachaa jirtaa jechuudha. Akkamitti
How fayyadamteen. How kana fayyadamtanii baay'ee wanti jechuu dandeessan. Afaan Ingiliffaa keessan how kana beekuun keessan baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Inni biraa immoo how many horses are there? How many horses are there jedha. How many horses are there? Fardeen hammamiitu achi jira? Horse jechuun fardeen miti. Horses yoo jennu immoo faradoowwan yookaan immoo danuu agarsiisuuf jechuudha. How many horses are there? Amma inni biraa immoo how kana manii yeroo duraa isinitti immoo how kana wantoota garaagaraatiin walitti combine goone ta'uu hiika garaagaraa kennuufii dandeenya jennee jira. How many yoo jennu immoo hammam jechuudha. Maaliif akkamitti osoo hin taane maal jechuudha? Hammam kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Hammam kan jedhu agarsiisa. Fardeen hammamiitu achi jira? How many horses are there? How much maalillee hin jedhamaa miti? Hammam wantiin isaa qarshiin isaa meeqa? How much is this potato? Fakkeenyaaf dinnichiiwwan meeqa jechuu barbaadne? How much jechuu dandeessanii jechuudha. Hammami wanta akkasii. Asirratti immoo how many horses are there? Fardeen hammamiitu achi jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Asirratti kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Afaan Ingiliffaa, Afaan Oromootiin chaanaalii isin barsiisudha. Chaanaaliin Nigaa Tiyuubii kuni keessa seentaniitillee Afaan Amaariffaatillee warri barachuu barbaadan, Afaan Oromootis wanta hunda jalqabarraa kaastanii barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii. Akkasumas ammoo ijoollee kan keessaniifis ta'uu danda'a. Qo'achiisuu, onlaayinii qo'achiisuu akka qo'atanuu barbaadan barumsa garaagaraa afaan qofaa miti. Afaan qofa osoo hin taane barumsa hundaayyuu qo'achiisuu dandeenya jechuudha. Barsiisonni birootillee barsiisonni hedduun waliin jiran waan ta'eef qo'achuu danda'anii direct onlaayinii idduma teessanii idduma isin amma fakkeenya biyya alaalee yoo jiraattan ijoollee kan keessaniifis ta'uu danda'a. Wanti jechuufii dandeessanii jechuudha. Nama isaan qo'achiisu nu isiniif dhiyeessinaa. Ni qo'achiisanii jechuudha. Barumsa afaanii ta'uu danda'a. Barumsa kamiiyyuu akka isaan guddisatan onlaayiniidhaan akkasitti wal gargaarree gochuu dandeenya jechuudha. Telegiraamaan, iimoodhaan, waatsaappii, zuumii, googil miitii hunda ni fayyadamna. Pilaatfoormii isiniif mijatuu danda'u jechuudha. Kanuma viidiyoolee baay'ee hojjenne yuutuubii irratti viidiyoo baay'ee hojjetamanii jiranii gara viidiyoo 400tii osoo seentanii irraa fayyadamtan jechoota haaraa hedduu bartanii haasawwan akkaataa haasawwanii giraamarii waan hedduu baruu dandeessan achi keessa seentanii jechuudha. Direct osoo ilaaltanii Nigaa Tiyuubii kanarra seentanii jechuudha. Telegiraamaan ammoo yoo nu dubbistan wanti isin jenna isiniif isin dubbisnaa dafnee isinii deebisnaa. Kanaafiyyuu nu dubbisuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Ammaa fi bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Baay'ee isin jaalannaa. Nagaa.